obsawaan kanatti wannaa jenna hojiin biizinasii hojiin of jijjiiruu hojiin guddachuu immoo obsa barbaada rakkachuu barbaada qunca'uu barbaada xiqqoo cittaa'ullee barbaada yoo akkas hin ta'in cabsanii keessaan ba'anii jechuudha kanaafi tarii Ridwaan yaada qabda ayee leetor nagaatisan وعليكم السلام ورحمة الله كامل أقوم جبتو ويا ما كم لقان الحمد لله أنا جا خير أنجرا جبنا يعني كسر اللي الدروب أيسا نمتطلع وان الدروب اللي وانغار اللي رابر تجاجرا يلا وقت بتشوف ثنا نريما مارسي تبيته ijoolleen keenya fakkeenyaa fi anillee fakkeenyaa fi yeroo ammaa kanatti ijoolleedhaan nama humna qabuudha nama hojjetee of jijjiiruullee danda'uudha. Inni jalqabaan maal seetu beektaa? Hojii kamiifuu wanta kamiifiyyuu dursa tasgabbiin barbaachisaadha. Amma maal seetu beekture anillee yoon tasgabbaa'uu dhabillee ergani erga wanta ta'ee ka'ee tasgabbaa'uun na barbaachisaadha jedhee boodan bare. Sibila duraani bakka yaani al tokko namatti sarda gaaree wanti ta'e kun. Kanaaf jennaani dursa of tasgabbeessuun barbaachisaadha. Hojiin kamiisaayyuu tasgabbiidhaan yoo hojjetame hinuma milkaa'ama. Maaliif seetu yoo jettanii namoonni baay'een isaanii sardamanii wanta ta'e kan itti galanii sardamamee wanta ta'e kan itti gaafa galamu immoo maal seetu beektaa sadarkaa lubbuu ofii balleessuu irratti illee nama geessisuu danda'a. Garuu wanni tasgabbiidhaan itti adeemame wanni fuuldura kanallee maaltu jira jedhamee wanti yaadamaa itti adeemame tokko hamma kanallee diinagdee ofirratti illee qaama nagaan fayyummaa qaama ofirratti illee wanti dhiibbaa geessisu illee hin jiru. Kanaaf iyyuu jennaan illee akkasumas illee hojiillee gaafa hojjennu deemsa tokkollee karoora tokkollee gaafa karoorsinu karoora humna kan keenya olillee kan xiinsammuu keenya miidhus illee ofirratti karoorsuun illee barbaachisaa miti. Maaliif karoora humnaa olii yoo karoorsine eessatti irratti dhiibbaa kan inni geessisu mataa keenya irratti kan inni dhiibbaa geessisu. Karooras illee karooruma fakkeenyaa fi Eshi. La rakkoo ani boqonna irra jira rakkoon qaban hojii fixadhee jira. Hayyee. maaliif karoora humnaa olillee ofumaa kiyyaallee waadanuu godheera waadanuus ta'eera ofirratti illee karoora humnaas illee gaafan karoorfadhee jedhu maaliif rakkoo xiinsammuu keessa illee nama galchaa bara akka malee yoo tasa wanta hin taane yaada fuudhanii yoo ofirra godhanii ofirra garagaraa garagalchanii rakkoo xiinsammuu keessa illee wanni akkasii huni nama galchuu danda'a. Kanaaf iyyuu wanni ani jechuu barbaadu inni tokkoffaani obsuma sabiriidhuma tasgabbiidhuma akkasiin illee hojii gaariillee jijjiirama gaariillee fiduu akkasiin ni dandeenya jechuun barbaade yaada biraa namni biraa yoo dabalu yoo ta'e yoo jiraate nuuf dabalanu. Galatoom Ridwaan yaada bareeda yaada baay'ee bilchaataadha. Wannaan dargaggummaa kuni garan taanetti nu oofee maatis biyyatti miidhuu danda'a waan ta'eef akka san bira sarruu osoo tasgabbooynedha. Ridwaan ka jedhe waan gaariiti waan ta'uu qabulleedha. Maaliif murtiin jarjaraa murteessani balaa guddaa qaba. Bineensi jarjaraan gaafa ciniina jedhu
Yo ilaalaa deemne jijjiiramus dandeenya, bu'aas fiduu dandeenya, ofiifis ta'uu dandeenya, maatiifis ta'uu dandeenya, biyyaafis ta'uu dandeenya. Yoo kanan ta'in osoo kana maran gahin karatti hafuu dandeenya waan ta'eef galatoom Ridwaanii bontuun baate dachaas. Dachaas akkami taabillee godhaa taaf godhaati koppii linkii godhaati sheerii sanillee godha homaa rakkoon qabu yoo namni baay'een nu dhaga'e. Kanaaf taaf godha akka neetworkii nuun qabu. Jirra walaa baga jiraattan. Aamin walumaanuu dachaasiyye. Baga jiraattan Ridwaan yaada bilchaataa kaase daa'imummaan umriin dargaggummaadhaa wanta nama hin goone hin qabu beektu. Tab gurame sagaleen kiyyan jira ala. Ni dhaga'ama na fakkaate itti fufimee dachaas. Akkuma inni jedhe kana daa'imummaa keenya irratti wanti nuun dabarsin hin jiru. An garuu ammatti biyya ormaa jiraadhanii beektanii umriin daa'imummaa waan nama hin goone hin qabu. An ammatti biyya ormaa jiraadhanii beektanii biyyi ormaa kun mana barumsaa naaf ta'an mana barumsaa kiyya jedhee fudhadhee keessa jiraachaa jira. Yeroo biyya jirutti guyyaa takkaa miti sa'aatii takka fani maatii kiyya gargaaree hin beeku. Ridwaan sagaleen kiyyan jira? Ni jira nan nagaa. Sagaleen kiyyan jira? Ni jira. Injira Ridwaan injira. Dubbadhu. Akkasumatti biyya ormaa kana ni dhufee biyya ormaa kana erga dhufirraa garuu maal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barsiisaa. Waalaikum assalam. Kan dhufnee biyya ormaa kana yeroo dhufnee rakkoolee ni agarree toltuullee hamtuuf toltuullee ni agarre. Mallaqni bu'aa bahii meeqa keessa bahee akka inni dhufu hundaayyuu ni agarre. Kana booda ni dalaganna jennee yaanna. Amalootni daa'imummaa kun immoo namni daa'imummaarraa yeroo ol ka'u amala gosaa qaba. Daa'imummaarratti nama rabbiin waalaikum assalam. Daa'imummaarratti nama rabbiin jalqabumayyuu qajeelchee waallee dalagachuu danda'uu fi hojii kamirratti bobba'uu danda'utu jira. Kan daa'imummaarraa immoo amaloota garaagaraa wajjin jiraatutu jira. Warra dalagan san keessaa nama tokko yeroo biyya jirutti taphata godhame. Indagama anatti indagama sagalee kiyyan jiru dachaas. Ni jira amma sagaleen keessanii dhaga'ama. Meetti fufiyamu? Shabakaa kanatti warra yeroo tokko akka fedhe ta'a. Amma ni dhageettu? Muutii si harkaa qaba waan Amma ni nageenya. Mee dubbadhu. Ni cichi kanatti fakkaata bara.
warroota hin dalagne san keessa nama tokkoon ture. Magaalaa Oromiyaan qabdu biyyoota Oromiyaan qabdu sana hedduu keessa naanna'een ture. Fakkeenyaaf karaa Boorana Daawwaa Digaatti Qaayimeetti Reejjii kanneen keessa naanna'aatti ture. Daa'imummaa kiyyaammaatii jalaa badee Harargee kana bahaa dhiyaatti hin beekaani. Karaa Wallaggaa kana Burraayyoo Lonkomii Gincii Gudar Baabichaa hamma guute Naqamte kana guutuu keessa deemee hin beekaani. Daa'imummaa kiyya waan tokko hin dalagu. Waggarraa yeroo buna guurannu buna kiyya gurguranaan an karaa bicha deebi'a. Mana barumsaa achumatti dhaabe. Daftara gatee bituma biraa deema gaafa bunni waddadeetiin jedhe. Maatiin kana jibbaatan. Dhumarra karuu oruma ka'ee biyya ormaa kana hin deema jedheetiin ka'ee rabbiin naaf anjesseen dhufee. Oo dhufeetiin jedhe dubbichi natti hammaati. Galuudhaaf haadhatii irratti bilbilee haadhatiyyaan mallaqa naa erga tikeetii muradhee galaa jedheen. Garaa laaftii miti rehaati gali naan jette abbaan kiyya ammoo wallaahi isiin ajjeesa naan jedhe. Gallaan ilma kiyyaa miti naan jedhe. Taa'uu qaba jedhee zim jedhee taa'e. Bu'aa bayii kee meeqa keessan darbee waggaa lama hojii ani gaafan dhufu qal'aa tokko kiiloo 45. Hojichi akka dhufeedhaan hojjechuu jalqabee hojii kiiloo 50ti. Dhagaa tokko baachaa ture. Dhagaan sun ulfinni isaa kiiloo 50. An kiiloo 45. Ulfinni dhagaa an baachaa ture kiiloo 5 irra jira. Garuun obsee waggaa lama akkasumatti guyyaan irraa jijjiiramaa guyyaanatti hammaachaa obsee dabarse. Wantan isin ajaa'ibu keessaa Ramadaanni tokkoon dhufe amma yoo Ramadaanni tokko dhufeetiin jedhee Ramadaana san keessa jinjana waan jedhamu wahiitu jira waan sanillee dhaabe rabbii kiyya qofa kadhaan dabarse Ramadaana san guutuu. Ramadaana hiiknee guyyaa sadaffaadhaa Arabdichi natti dhufee hojii kana ni dandeettaa naan jedhe. Kijibuu jaaladhaa waan kana ni dandeettaa yoo naan jedhan hin danda'uun beekuun danda'a malee. Sana booda hin danda'a jedheeni hojii nurra nakaahee san suwaaqni maashinara sanii Paakistaanii ture. Paakistaanticha kanaan Arabdicha hin danda'a jedheeni ati immoo adaraa kan keetiin himini waan ati barbaaddu hunda an sii guutu ati na barsiisi jedhee. Ganama faxara ana bitaaf, misa ana bitaaf, irbaata ana bitaaf. Hoteela gaggaarii geessee qallabaan. Akkuma inni maashinara san qofa na barsiisu. Maashinara san inni na barsiisee narraa jirjiirame achi booda akkuma Ridwaan reeftana jedhe yaada Ridwaan san cimsuu fi barbaadeen ture rakkatan malee bal'ootti hin bahan wanta jedhamutu jira mammaaksa Oromoo keessaa jalqaba guggufachuun jira rakkachuun jira cinqamuu obsi murteessaadha rabbi obsa nuuf haa kennu. Biyya Oromaa kanatti illee obboleeyyan keenya hiriyoonni teenya baay'een isaanii baay'ee tokko dogoggoraa jiru wanta dalaganiiti jedhan bashannanuma irratti qageessaa jiranis jiru. Badhaasa barumsa kan kee kana akkanumatti itti fufiinsiin jedha ka qalbii qabu dhufee haa dhaggeeffatu viidiyoo kan kee haa daawwatu ati immoo hadiyyaa arjummaa kennaa jirtu kana addaan nurraan kutin.